Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa 8ffaati. Barnoota herregaa kutaa 8ffaa deebii gilgaala 2.3ti. Deebii gilgaala 2.3 jalaas gaaffii tokkoffaa yoo ilaallu gaaffii tokkoffaanis maal barbaadi jedha. Iskuweer ruutii lakkoofsa armaan gadii barbaadi jedha. Iskuweer ruutii 529 iskuweer ruutii 529ti. Mallattoon akkanatti jallatee jiru kun mallattoo raadikaalaati jennee. Egaa mallattoo raadikaalaa kana jalatti 529tu jira. Iskuweer ruut godhi jechuudha. Iskuweer ruut jechuun garagaltoo iskuweerii jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi iskuweerii ta'ee yookiin mataa isaatiin baay'atee 529 nuu kennu 23 jechuudha. Because 23 square is equals to 529 waan ta'eef baarratti akkasumallee iskuweer ruutii 625 raadikaala jalatti iskuweer ruutii 625ti. Kana jechuun lakkoofsi mataa isaatiin si'a lama baay'atee yookiin iskuweerii ta'ee 625 nuu kennu 25 jechuudha. Kana jechuun 25 iskuweerii jechuun 625 nuu kenna waan ta'eef akkasumallee duwwaa tuqaa duwwaa 64 iskuweer ruut yoo goone lakkoofsa kamtu mataa isaatiin baay'atee duwwaa tuqaa duwwaa 64 nuuf kenna kan jedhudha. Innis duwwaa tuqaa duwwaa 8 iskuweerii yoo goone duwwaa tuqaa duwwaa 64 nuuf kenna jechuudha. Akkasuma lammaffaa lakkoofsa koobxiitiin diddiirsii 80 takka baay'isuu 100 takka 80 takka kana 3 gaafa hirru 3 bakka 4 nuu kenna. 3 bakka 4 yogguu waliin baay'ifnu 80 takka nuu kenna. Akkasumas 100 jechuun 2 bakka 2 fi 5 bakka 2 nuu kenna. 2 bakka 2 fi 5 bakka 2 kana yogguu waliin baay'ifnu 3 bakka 4 tanaa wajjin yogguu walitti achi baay'ifnu inni 3 bakka 4 ture 3 bakka 2 3 iskuweerii jenneeti amma 3 bakka 2 3 iskuweerii jennee 2 bakka 2 jirtu tanallee iskuweerii jennee akkasuma 5 bakka 2 jirtullee iskuweerii jenna. Isaan hundinuu iskuweerii ofirraa qaban waan ta'eef iskuweerii isaan hundaafuu haammattee keessa isaan eega galchinee booddee iskuweerii fudhannee 3 baay'isuu 3 baay'isuu 2 baay'isuu 5 jenna. Kanneen egaa waliin baay'ifnee 3 baay'isuu 3 9 ta'a 9 baay'isuu 2 18 18 baay'isuu 5 90 ta'a jechuudha. Iskuweeriin raadikaalii jala hogguu keenya irraa bada waan ta'eef. Kana jechuun 80 takka baay'isuu 100 takka iskuweer ruut hogguu goonu 90 ta'a jechuudha. 90 baay'isuu 90 kuma 8 fi 100 takka nuu kenna waan ta'eef akkasuma baarratti 120 takka baay'isuu 169 baay'isuu 225 kanaas lakkoofsa koobxiitiin gaafa diddiirsuun 100 takkaa fi 20 fi takka jechuun 10 takka baay'isuu 10 takkaati. Akkasuma 169 jechuun 13 baay'isuu 13ti. Akkasumallee 200 fi 25 jechuun 15 baay'isuu 15ti. Egaa amma jarri kun koobxiidhaan yoo diddiirsinu koobxiidhaan 10 takkaas koobxiidha. Kana jechuun 120 takkaa ta'u 10 takkaa firamee 10 takka ga'ee 13 koobxiidha. 169 ta'u 13 yoo hirame 13 ga'ee akkasuma 15 illeen koobxiidha jechuudha. 15 koobxii osoo hin taane 15 illeen koobxiidhuma jechuun dandeenya jechuudha. 15 illeen 15 koobxii jechuu kan nuti dandeenyu. Koobxii jechuun walumaa galattuu gara hiikoo koobxiitti gaafa deemnu koobxii jechuun lakkoofsa takkaa fi mataa isaatiif malee hin hiramne jechuudha. Takkaa fi mataa isaatiif malee kanneen hin hiramne. Kanaaf 15 koobxii ta'uu hin danda'u. 15 koobxii ta'uu hin danda'u. 15 maangoodha malee. Haa ta'u ammoo 15 baay'isuu 15tu
285 nuu kenna waan ta'eef jarreen kun hundi isaaniitu gaafa walitti baay'ifnu 10 takka baay'isuu 13 baay'isuu 15 wal qixa ni ta'a 2145 nuu kenna jechuudha. 2145 nuu kenna. Akkasumallee Qoobxiin diddiirsuudhaan yoo ilaallu 7 baay'isuu 15 baay'isuu 35 baay'isuu 12 yoo jenne 7 matuma isaattuu qoobxiidha. Akkasuma 15 gaafa adda baafnu immoo 3 fi 5tti addaan ba'a. 3 fi 5tti addaan ba'a. 3 baay'isuu 5tu 15 waan ta'eef akkasuma 35 illeen 5 baay'isuu 7tu 35 nuu kenna. 12 immoo gaafa qoobxiidhaan diddiirsinu 2 baay'isuu 3 ta'a. Egaa as keessatti torba isa 5 baay'isuu 7 kana bira jiruu fi 7 isa jalqabarra jiru yoo waliin baay'ifne 7 iskeerii nuu kenna. Akkasuma 5 isa 7 baay'isuu 5 jiru kanaa fi 3 baay'isuu 5 jiru kana yoo wal bira finne 5 iskeerii nuu kenna. 2 baay'isuu 3 kaa 12 diddiirsine kana yoo fudhanne 2 iskeerii ta'a. Kanaaf gaamma 7 iskeerii baay'isuu 5 iskeerii baay'isuu 2 iskeerii baay'isuu 3 iskeerii gaafa jennu isaan hundinuu iskeerii ofirraa qabu waan ta'eef 7 baay'isuu 5 baay'isuu 2 baay'isuu 3 jennaa. Egaa kana jennee booddee walitti yogguu baay'ifnu walitti baay'ifnee isaan hunda gubbaa'u iskeerii kaannaa. Nuti wanti goonu garuu iskeer ruut goona waan ta'eef iskeer ruutiin lakkoofsa 7 baay'isuu 15 baay'isuu 35 baay'isuu 12 wal qixa ni ta'a 210 nuu kenna jechuudha. Akkasuma daarratti yoo ilaalle 576 kana keessaas 2 paaworii 6 yookiin 2 bakka 6 waliin baay'isuudhaa fi 3 bakka 2 waliin baay'isuu jira. Akkasuma 2 paaworii 6 kana keessatti 2 baay'isuu 2 paaworii 3 baay'isuu 2 jenna. 2 paaworii 3 akkuma jiru fudhannee baay'isuu 3 jennee isaan lameenifuu paaworii goonaa jechuudha. Isaan lameenifuu ekspoonentii keenya 2 paaworii 3 baay'isuu 3 ekspoonentii 2 jennaa jechuudha. Ekspoonentii 2 jennaa. Isaan kana egaa raadikaala jala galchinu iskeerii yookiin ekspoonentii 2 isaan lameenifuu teessu raadikaala jala yeroo galchinutti irraa baddi. 2 paaworii 3 jechuun ammoo 8 ta'a. 8 baay'isuu 3 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu iskeer ruutiin 576 24 because 24 square is equals to 576 waan ta'eef akkasuma gaafii sadaffaarra yoo dhufne sadaffaarratti iskeer ruutii duwwaa tuqaa 7 sagaliiti. Iskeer ruutiin duwwaa tuqaa 7 sagalii duwwaa tuqaa 7 ta'a. Because duwwaa tuqaa 7 iskeerii yoo goone duwwaa tuqaa 4 sagal arganna waan ta'eef akkasumallee duwwaa tuqaa 4 iskeer ruutii yoo goone duwwaa tuqaa 8 ta'a. Because 0.8 square is equals to 0.64 waan ta'eef akkasumallee duwwaa tuqaa 8 takka iskeer ruutii yoo goonu raadikaala jalaa yoo baafnu duwwaa tuqaa 9 ta'a. Because 0.09 square is equals to 0.001 waan ta'eef akkasumallee square root of 0.09 over 25 is equals to 0.7 over 5 because 0.7 over 5 square is equals to 0.49 over 25 waan ta'eef kana jechuun raadikaala jalatti yookiin iskeer ruutiin duwwaa tuqaa 4 jala 25 duwwaa tuqaa 7 jala 5 ta'a. Kana jechuun sababa duwwaa tuqaa 7 iskeer yoo goone duwwaa tuqaa 4 arganna. Akkasuma 5 iskeer yoo goone 25 arganna jechuudha. Egaa mee gabaabsinee waa'ee gilgaalaa yoonii fi daleenu akka kana fakkaata. Gilgaalaa hafee saaluma kanaan dalagee isiniif kan dhiyeessu ta'a. Irra deebi'ee ammallee kan isiniif ibsu ta'a bakka isiniif ifaa hin taanetti yoo gaafattan bareedaadha. Egaa warreen maatii chaanalii
Barsiisaa Jamaal taatan laayikii sheer gochuu hin dagatinaa, koomentii illee kaa'uu hin irraanfatinaa jechaa, warreen maatii hin ta'in ammoo sabiskiraayib godhaa jechaa, waan dhaggeeffattanii na daawwattaniif baay'ee galatoomaa, baay'ee galatoomaa, naaf jiraadhaa, isiniin jaalladha.